Nagaan kun jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanii fi haala jirtan keessatti isin qabuun jira. Maqaan koo Shuunee Garbichiin jedhama. Toora YouTube kanarratti yookaan Oroteeks kan jedhu kanarratti odeeffannoowwan teknooloojii, barnoota kompuuteraa akkasumallee kan mobaayilaallee fi teknooloojii haaraa ta'an kan ittiin wal barsiisnu, kan ittiin wal hubachiisnu. Kanaafuu barnoota yoo irraa argattan, yoo itti gammaddan, subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Kanatti aansuun tutoriaalii darban keessatti yookaan part 1 fi part 2 basic computer skill irratti isinii dhiyeesseen ture. Isaan sana isinii yaadachiisuuf jecha part 1 irratti maalummaa kompuuteraa, kompuuterri qabiyyee maalii akka qabu, part 2 irratti kompoonentoota yookaan qabiyyee kompuuteraa gad fageenyaan ilaalee turre jechuudha. Akkasumallee yuunitoota kompuuteraa yookaan kompuuter yuunit kan jennee waamnu san naannoo 5 tarreessinee maalummaa isaanii faana highlightii ilaallee turre jechuudha. Kompuuter yuunitii 5 jiran keessaa tokko ilaallee turre. Innis input unit kan jennee waamnu yookaan kompuuter yuunitii keessaa inni jalqabaa input unitiidha jechuudha. Input unitii wajji wal qabatee kan nuti ragaa gara kompuuter keenyatti ittiin seensinu jechuudha input unitiin. Isaanis tokko tokko isaanii tutoriaalii darban keessatti ilaallee waan turreef isa sana duuba deebitanii tutoriaal 1 fi 2 ilaaltanii maalummaa kompuuteraa fi qabiyyee kompuuteraa akkasumallee yuunitoota kompuuteraa maal akka ta'an viidiyoo darban irraatii hubachuu dandeessu. Egaa yaada qabdan koomentiis yoo ta'e na jajjabeessuus yoo barbaadan imeelii fuula kanarratti argattu. Imeelii kanaan kontaaktii na gochuu dandeessu jechuudha. Amma gara viidiyoo har'a qabadhee isiniif dhiyaatetti dabarra jechuudha. Dandeettii kompuuteraa yookaan kompuuter iskiilii introduction to computerii keessa kutaa 3ffaarra geenyee jirra jechuudha. Kutaalee darban keessatti waa'ee kompuuter yuunitii ilaallee turre. Kompuuter yuunitii keessatti input yuunitii irratti kan aansonee darbinee jechuudha. Qabiyyee kompuuteraa ibsinee input yuunitii isaa ilaallee mata duree kanarra geenyee dhaabbannee jechuudha. Egaa akkuma beekamu kompuuterri tokko functional ta'uudhaaf yuunitoota garaa garaatu walitti dhufaa jechuudha. Isaan sun walitti qabamiinsa isaaniitu akka kompuuterri functional yookaan hojii dalagaa akka dalagu isaaniin godhaa jechuudha. Kanaafuu guyyaadhaa kan nuti ilaallu central processing unit yookaan CPU jennee abbreviationitiin kan waamnu maayinii kan jedhu irraa kaanaa jechuudha. CPU'n microprocessor yookaan processor jennee kan waamnudha. Responsibilitiin isaa functionii yookaan hojiilee hundayyuu kan hojjetuu fi kan process godhudha jechuudha. Yuunitoonni kompuuterri keenya ragaa nurraa fudhateera jenna. Definition isaa irratti yookaan maalummaa kompuuteraa gaafa haasonee turre ragaa kan nurraa fudhatu, daataa nurraa fudhatee process godhee output isaa yookiin firii kan nuuf kennu jennee define goonee turre yoo yaadattan. Kanaafuu processii hojii process gochuu kana daataa nurraa fuudhee analyze godhee functionality hunda dalagee akka outputii yookaan firii argannu kan nu taasisu central processing unit kanaa jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti kan inni ibsuu barbaade responsibility functionality processing hundiyyuu central processing unit kanarratti hojjetamu jechuudha. Akkuma suuraa irraa argitan maybe yeroo computer maintain gootan central processing unit gidduu motherboard irratti argamti. Yeroo maintain gootan bifa kana qabdi jechuudha. Bifa suuraa irraa argitan kana yookaan suura fuula kanarratti argitan kan fakkaattu jechuudha CPU.
CPU'n egaa kompoonentoota garaagaraa qaba. Kompoonentii 3 qaba. Kompoonentoonni 3 sun immoo maal hojjetu kan jedhu san bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni jalqaba CPU'n egaa ijaaramiinsa main paartii 3 kan ta'an irraa kan ijaaramedha. Central Processing Unit kan jennu kun inni jalqaba Arithmetic Logic Unit yookaan ALU kan jennee gabaajeesaa ittiin beeknu jechuudha. Inni garbiraan Control Unit yookaan CU jennee abbreviation isaa yookaan gabaajeesaa kan beeknuu fi inni sadaffaan Registerii. Egaa Registeriin daataa gara fuulduraa yookaan daataa execute akka ta'uuf nextly yookaan yeroo itti aanu kan execute ta'utu Registerii kanarra store ta'a yookaan kaa'amaa jechuudha. Kanaafuu isaan kan kompoonentii Central Processing Unit kana tokkoon ALU yookaan Arithmetic Logic Unit irratti hojii akkamitti hojjetama? Control Unit irratti hojii maaltu hojjetama? Registeriin hojii maal hojjeta kan jedhu san gadi fageenyaan tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa Arithmetic Logic Unit kan jennee waamnu kuni wantoota loojikii ta'an logical operation kan qaban hunda isaanii execute kan godhu Arithmetic Logic Unit akkuma maqaa isaarraa hubannu kan ALU kan jennu addition, subtraction, multiplication, division wantoota kanaan ilaallatan yookaan loojikii kan qaban operation kan qaban hundi isaanii kan execute ta'an yookaan kan isaan hojjetaman Arithmetic Logic Unit kan jennu paartii kana keessatti jechuudha. Bakka kanatti kan functionalitiin akka kanaa kan calculation kanneen akka addition, subtraction, multiplication, division jennu gara kompuuteraatti gaafa nuti seensinu wanti sun akka hojjetamee result isaa argannu kan nuuf process godhu CPU keessaa yookaan Central Processing Unit keessaa Arithmetic Logic Unit kan jennu kanaa jechuudha. Egaa inni kun normally lakkoofsota akka waliin madaalsisnu special characterii akka nuti galchinu isaan kana kompuuterri keenya akka hubatu kan godhu ALU yookaan Arithmetic Logic Unit kan jennee waamnu kanadha. Itti aanee kan jiru Control Unitidha. Control Unitiin akkuma maqaa isaarraa hubannu hojii to'achuu yookaan control gochuu fi coordinate gochuu kompoonentoota kompuuteraa hunda kan coordinate godhu kan control godhu qaama CPU keessaa yookaan Control Processing Unit keessaa paartii kana jechuudha. Control Unitiin akkuma maqaa isaa it controls and coordinate computer componentoota fi compuutera kompoonentii kan coordinate godhu fi kan control godhudha jechuudha. Akkasumallee read the code for the next instruction to be executed. Koodii gara fuulduraatti yookaan itti aanee execute akka godhu yookaan hojiirra akka oolu kan dubbisullee kan dubbisee next executioniif kan ready godhu paartii kana jechuudha. Control Processing Unit keessaa Control Unit jennee kan waamnu kanatu nuuf qopheessaa jechuudha. Akkasumallee increment the program counter. Inni kun incrementii inni tokko execution isaa raawwatee isa garbiraatti akka darbu incrementii programii kan count godhu kan lakkaa'u pointii isa itti aanuuf instructionii kan lakkaa'ee isa itti aanuuf kan qopheessullee paartii CPU keessaatii Control Unit kan jennu waamnu kanaa jechuudha. Akkasumallee data yookaan instructionii memory irraa kan dubbisu. Memory qabnu sanarraa whatever data the instruction requires from cell in memory. Bakka kanatti data kamiyyuu instructionii kamiyyuu kan barbaachise memory irraa kan nuuf dubbisu data barbaachisoo ta'an kan nuuf dubbisu Control Unit jennee kan waamnu kanaa jechuudha. Kanaafuu qaamota yookaan kompoonentii CPU yookaan Central Processing Unit keessaa hojii guddaa kan hojjetu hojii controlii hojii coordinationii kan hojjetu Control Unit jennee kan waamnu kanaa jechuudha.
Akkasumallee daataa arithmetic logic unitiif yookaan rejistarii paartii CPU jennee kan waamne main paartii kompoonentoota CPU jennee kan waamne sana sadan keessaa hojiin daataa necessary ta'e daataa barbaachisaa ta'e illee arithmetic logic unitii fi rejistariif kan qopheessu kan provide godhu control unit jennee kan waamnu kana. Akkuma maqaa isaarraa hubannu hojii to'achuu, hojii coordinate gochuu CU yookaan control unit kan jennu kompoonentii central processing unit keessaa hojii guddaa kan hojjetu paartii kana yookiin kompoonentii control unit kanaa jechuudha. Kanatti aansee rejistariidha. Rejistariin jalqaba irratti illee akkuma ilaalle daataa gara fuulduraatti yookaan itti aanee execute godhu kan store nuuf godhudha. Kana jechuun activitiin tokko instructionii tokko ajajnee raawwannee 2-3 gaafa ajajnu al takkaatti isa tokko raawwachaa isa jiru itti aanee kan raawwatamu immoo kan irratti qopheeffamee store ta'u jechuudha. Amma waa process godhee gaafa xumuru isatti aanu akka execute godhu kan qopheessu kan irratti store ta'u registerii kana irratti jechuudha. Gabaabamatti central processing unitiin hojii giddu galeessa ta'e hojii controlii daataa galchine sana process godhee executioniin hundi kan irratti raawwatu central processing unit jennee kan waamnu kan irratti jechuudha. Central processing unitiin kompoonentoota 3 qabaachuu isaanii arithmetic logic unit, control unit fi registerii isaan kana hojii mataa isaanii kan qaban illee ta'uu isaanii hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Itti aanee kan jiru computer unit jennee kan waamne keessaa inni sadaffaan computer unitiin inni jalqaba input unit jenneerra inni lammaffaa central processing unit isa malaalle kana inni sadaffaa primary memory kan jennee waamnu. Computerri kamiyyuu primary memory kana qabaa jechuudha. Primary memory jennee kan nuti waamnu raamii fi roomii jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Computer memory kan jennu gosa lama primary memory fi secondary memory jedhamanii jiru. Primary warri jedhaman raamii fi roomiidha. Secondary warri jedhaman device alaan illee ta'e yookaan punching device, magnetic tape, floppy disk, optical disk, hard disk fi flash disk jennee kan nuti fayyadamnu immoo secondary memory jennee kan nuti waamnu jechuudha. Qoodamiinsa isa kana primary memory kun tokko isaanii raamiin gaheensa maal akka ta'eef roomiin gaheensa maal akka ta'e tokkoon ilaallaa jechuudha. Primary memory jalaa inni jalqaba raamiidha. Raamiin abbreviationii random access memory jedhamee waamama. Akkuma maqaasaa daataa random ta'e kan kuusuu fi temporary yeroo gabaabaaf jechuudha. Random access memory computer systemii keessaa daataa yeroo gabaabaa ta'e kan kuusu. Daataa executioniif qophaa'e yookaan execute akka ta'u access akka ta'u processoriitiin yookaan central processing unitiin wantoota barbaadaman temporarily kan irra kuufamanii jechuudha. Raamiin ragaa keenya yeroo gabaabaaf volatile jechuudha. Naturally hin urkaa. Daataan irra jiru daddafee hin bada jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ragaan raamiirra kuufamtu raamiin normaalii warri maintenance beektan yookaan kompiitara central processing system unit isaa hiiktanii beektan raamii arguu dandeessu. Raamiin sun by nature volatile jechuudha. Kana jechuun daataan gaafa ibsaan turn off ta'e taanaan daataan irra jirtu yerooma turn off ta'e sana bada jechuudha. Kanaafuu raamiin keenya yeroo gabaabaaf ibsaan hin badiin executionii raawwatamu processoriitiin kan accessed ta'u yeroo gabaabaaf kan irra kaa'amu raamii kanarra jechuudha daataan keenya. Store data randomly raamiin egaa akkuma maqaasaa random jennee random access memory kun kan inni daataa kuusu randomlyidha. Randomly daataa kuusa akkasumallee processoriin access gaafa godhu daataa kan inni kennu randomlyidha jechuudha.
Kanaafuu piroosesariin keenya daataa kan inni argatus randomiliidha. Raamii keenyarras daataan kan inni kuufamu randomiliidha jechuudha. Sunis yeroo gabaabaaf jechuudha. Inni garbiraan inni lammaffaan roomiidha. Read only memory kan jennee waamnu sana jechuudha. Inni kun permanently daataa keenya yookaan configurationiin garaagaraa kaampaaniitii gaafa bahu settingiin isaa BIOS settingii fakkeenyaaf warri format operating systemii gaafa format gootan booting orderii maal wanti jedhaman isaan sun roomii irra jechuudha kan inni kuufamu yookaan read only memory kan jennu kun firmware jedhamanii waamamu warri kun daataa yeroo dheeraaf amma device'n sun dhabamsiifamutti illee kan qabatee turudha jechuudha. Kanaafuu paaworiin badees ka'es maal jedhes daataan roomii irra kaa'ame yookaan read only memory irra kaa'aman hin badan jechuudha. Yeroo dheeraaf kan kuufamanidha. Roomiin device do not be allow data storage on them to be modified. Modify gochuuf illee daataan achirra jiran allowed hin ta'an jechuudha yookaan hin eeyyamaman jechuudha. Kanaafuu roomii kan jennu kun permanently form of storage dha jechuudha. Yeroo dheeraaf kan nu tursu ibsaan badus power supply'n keenya turn on ta'us turn off ta'us daataan kun kan turu jechuudha yookaan kan hin balleeffamne jechuudha. Inni arfaffaan yookaan kompoonentii kompuuteraa keessaa yookaan component unity kompuuteraa keessaa inni arfaffaan secondary memory jennee kan waamnu. Secondary memory'n warra primary memorytti aananii kompuutera keenyaaf barbaachisoo kan ta'an jechuudha. Daataa keenya store gochuudhaaf pirogiraamota garaagaraa store gochuudhaaf kan nuti itti gargaaramu secondary memory jedhamanii kaa'uun waamamu jechuudha. Secondary memory'n store data and program permanently. Secondary memory nagaa yeroo dheeraaf daataa keenya piroogiraamii keenya kan ittiin store goonu yookaan kuusnu jechuudha. Akkasumallee paaworiin keenya yoo turn off ta'e yookaan ibsaan yoo badillee daataan keenya secondary memory jedhamanii kanneen waaman kanarra kan kuusne nuuf ta'u jechuudha yookaan hin balleeffamanii jechuudha. Yeroo dheeraaf tursuu dandeenya jechuudha. Egaa mainly kan nuti yeroo baay'ee secondary memory dha jennee computer systemii keenya irratti illee itti fayyadamnu wantoota kana sadani. Jalqaba hard disk, lammaffaa optical disk, sadaffaan flash memory jennee kan waamnu kan yeroo baay'ee mainly secondary memory jennee computer unity keessaa kan nuti maqaa dhoofnu keessaa warra muraasa jechuudha. Hard diskiin maayinni tokko tokkosaa yeroo secondary memory kan qofa-qofaatti ilaaluun barbaachise hard disk kan jennu kuni abbreviation isaa HDD jedhamee waamama. Hard disk drive kan jedhu abbreviation isaa HDD jennee kan nuti waamnu. Egaa kun daataa keenya daataa gurguddoo ta'an irra kaa'uuf illee kan itti gargaaramnu akkasumallee quickly ariitiidhaan daataa gurguddaa access gochuu illee kan nu dandeessisu jechuudha. Inni kun secondary storage keessaa daataa ulfaataa daataa gurguddaa operating systemoota garaagaraa kan nuuf kuusu jechuudha. Store data on electromagnetically charged surface or set of surface. Inni kun haala ittiin daataa guutuu haala elektiroomagneetawaa ta'eetiin daataa keenya surface yookaan space irra jiru daataan sun bakka duwwaa jiru qoqqoodee akkaataa elektiroomaagneetikaal ta'een daataa keenya store nuuf godha jechuudha. Inni garbiraan optical disk jennee yookaan flash jennee kan waamnu jechuudha. Egaa bakka kanatti optical disk jennee ODD jennee waamna. Optical disk drive jennee kan nuti waamnu kuni inni kun akkaataa laser laayitiitiin jechuudha daataa. Hard disk irratti elektiromagneetik godheeti kaa'a jenneerra. Optical disk kana irratti garuu laayitiin bifa laayitiin kan nuti daataa kuusnu jechuudha.
use laser light to store data. Laser light fudhateetu cararii fudhateetu data keenya akka irra kuufamu kan nu gargaarsisu jechuudha. Isaan kun yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu CD, DVD, fiilmiillee koppii gochuuf, seetaapillee koppii godhachuuf kan nuti fayyadamnu Blu-ray diskii warra jedhaman storage isaatiin garaagara jechuudha. CD jechuun compact disk kan jennee waamnu hanga meeggaabaaytii 700tti daataa kan nuuf qabachuu danda'u. DVD digital video disk jennee kan waamnu hanga 8.4 gigabaayitiitti illee kan nuuf kaasu daataa kan nuuf qabachuu danda'u jechuudha. Blu-ray diskiin immoo kan amma 50 gigabaayitiitti kan nuuf kuusuu danda'u jechuudha. Isaan kun optical disk jedhamanii kan waamaman kan fakkeenya secondary memory jedhamanii waamaman keessaa isa lammaffaati jechuudha. Flash disk kan jennu normally module made of flash memory chips jedha. Flashii normally namni hin beekne muraasamma. Flashiin daataa garaagaraa kan nuti irratti qabannu wantoota garaagaraa kan ittiin diskii structure'n isaa normally illuminated jedha. Disk storage wanti isaa mechanical platters hin qabu jechuudha. Flash diskiin normally kan daataa qabachuuf itti gargaaramnu diskii wantoota xiqqoo externally qabannee deemnudha. Inni dhumaa computer unit keessaa inni dhumaa yookaan inni shanaffaan output unit jennee kan waamnu. Outputiin egaa processii yookaan functionality kompuuteraa keessatti kompuuterri ragaa ofitti fudhatee process godhee firii immoo kan nuuf kennu jenneerra. Definition isaarraa yeroo kaanu jechuudha. Kanaafuu kompuutera keenyatti daataa gaafa galchinu maaliin galchina akkamitti galchina kan jedhu viidiyoo darban irratti ilaallee jirra. Process kan inni godhamu componentii central processing unit sadan arithmetic logic unit, control unit fi inni dhumaa register kan jennee waamnu san jechuudha. Isaaniin immoo process ta'anii outputii nuu kennuu danda'u qabu jechuudha. Daataa keenya store kan goonu primary memory irratti yookaan secondary memory jennee ilaalleerra storageef kan nu gargaaran. Outputii immoo ragaa process ta'e san outputii kan nuuf kennan immoo output unit jedhamanii waamamu jechuudha. Inni kun computer unit yookaan unit kompuuteraa jennee kan waamnu keessaa isa shanaffaati jechuudha. Inni kun egaa outputiin keenya process ta'ee daataa hardware component irraa fudhate sana. Any output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the result of data processing carried out by an information process system. Inni kun egaa such as computer. Outputiin kun device hardware ta'anii garuu outputii keenya yookaan firii keenya kan ittiin nuti argachuu dandeenyu. Output isa kan ittiin argachuu dandeenyu paartiin kun output unit jennee kan nuti waamnu jechuudha. It converts the electronically generate information into human readable form. Data harkaan galchina. Data nuti galchine gara kan computer hubachuu danda'utti central processing unitiin keenya nuuf jijjiira. Erga process godhee akkaataa information namni hubachuu danda'uun deebi'ee firii isaa argannaa jechuudha. Kanaafuu output unitiin kun electronically generate godha jechuudha. Informationii nuti galchine akkaataa barbaadamu sanaan generate godhee deebi'ee outputii kan nuuf kennu output unity jennee kan nuti waamnu kan. Egaa outputiin kun kan nuti argannu maal irratti kan jedhu san monitorii normaalii kompuutera biiroo keessa ta'uu danda'a lafa hojii qabnutti monitorii keenyarraa iskiriinii qabnu sanarraati jechuudha. Kan nuti LCD kan qabnurraa outputii yookaan firii gara mauziitiin gargaaramne keyboardiitiin gargaaramne ragaa galchine sana kan nuti outputii isaa argannu iskiriinii kompuuteraa yookaan monitor jennee kan waamnu sanarraa
naannoo hospitaala garaagaraa yeroo deemtan ragaa odeeffannoo keessan galee kan irraatii daataa argatan kaatedreetuubiin kun isaan kun wantoonni nuti kompiitar maashinoonni garaagaraa kompiitaroonni garaagaraa iskiriiniin irratti ragaa nuti argannu outputii argannu sun moonitar jennee kan waamnu output device jedhamanii waamamu jechuudha. Bakka kanatti kan nuti ilaallu isaan keessaa isaan muraasa jechuudha. Inni garbiraan outputii device jedhamanii kan waamaman piriintariidha. Ragaa keenya fakkeenyaaf wantoota garaagaraa barreessinee barreeffamoota barnoota nuuf kennan kitaabota garaagaraa kompiitaraan barreessinee piriint yeroo goonu meeshaan piriint akka goone output isaa argannu nu gargaaran output device jedhamanii waamamu jechuudha. Piriintaroonni kun daataa informationii yookaan kompiitara keessa jiran gara peeperiitti jijjiiree odeeffannoo nuti kompiitara irraa qabnu san firii isaa waraqaa irratti baasnee akka nuti argannu kan nu gargaaran jechuudha. Taayipoonni piriintar taayipiin nuti fayyadamnu naannoo 3 akka saampiiliitti bakka kanatti fudhadheera. Garuu kana alallee piriintar taayipiin garbiraan jiraachuu danda'u jechuudha. Leezer piriintar, inkjeet piriintar, doot maaks piriintar kan jedhamu kun akkaataan itti piriinti godhanii fi qulqullinni piriinti godhan garaagara yoo ta'e illee taayipoota kana fayyadamnee output device kan meeshaa barreessinee kompiitara keessa daataa qabnu san gara peeperiitti jijjiiree output isaa kan nuuf kennuu nu dandeessisudha jechuudha. Tiitooriyaaliin keenya har'aa kana fakkaataa yeroo itti aanu waa'ee sooftiweerii qabadeen isiniif dhiyaadha. Qabiyyee kompiitara keessaa kompiitarri haardweerii fi sooftiweerii irraa kan walitti dhufi jennee haasofneerra. Haardweer paartii isaa hanga har'aatti viidiyoo paartii sadansaa keessatti waa'ee haardweeriiti jechuudha kan nuti haasa'aa turre. Kompoonentii erga adda baasnee hanga ammaatti kan ilaalaa turre haardweerota jiran input device'oota output device dabalatee yuunitoota central processing unitiin illee haardweer paartiitti lakkaa'amu jechuudha. Viidiyoo kanatti aanee yookaan yeroo itti aanu isiniif qabadee dhiyaadhu waa'ee sooftiweeriiti. Sooftiweeriin maal akka ta'an akkamitti akka faankishinaal ta'an sana waliin kan laallu ta'a jechuudha. Yaada yoo qabaattan naaf barreessaa, imeeyil naaf gochuu dandeessu. Viidiyoo yeroo laaltan yeroo irraa waa barattan sabiskiraayib, kooment, laayik, sheer gochuun hin dagatiina. Hiriyoota keessan affeera waan beeknu wal barsiisnaa jechuudha. Kanaafuu horaa bulaa galatoomaa.